Faarsaa Daawit boqonnaa 43 lakkoofsa 5 yoo ilaaltanii akkas jedha. Yaa lubbuu koo maaliif akkas gadditee dhiphattaa jedha. Maaliifis akkas ana keessatti gabii dhabdaa jedha. Ati Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhu. Anoo deebi'ee gargaarsa isaa duraa anaaf dhufuuf Waaqayyo koo ta'uusaaf saatiifis isaa jajachuufan jira jedha. Lubbuun yaa obboloottan kun lubbuun baay'ee nama dhiphisti. Namoonni lubbuun isaanii gabii dhabdu. Lubbuun immoo gabii argachuu kan dandeessuti dantaa wayii argattee yookiin immoo faayidaa biyya lafaa kana waan hundumtuu guutee fi gabii hin jettu. Lubbuun gabbachuu kan dandeessu yoo uumaa ishee wajjin wal argite duwwaadha. Kanaaf iddoo kanatti Daawit deebii laateefii jira. Ati Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhu jedha. Eenyuun jedha? Lubbuu isaati. Ati gaafa Waaqayyo irraa adda baate hin taatu nagaan naaf laattu jedha. Lubbuun nama keessatti nu keessatti gab hin jettu taanaani yaa obboloottan koo namni waan barbaade wanta biyya lafaa kana hundumaa guuttatee aragalfiin qabu, boqonnaan qabu, nagaan qabu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waa'ee lubbuu dubbachuuf miti. Qoricha lubbuu kanaa dubbachuuf malee. Akka carraa ta'ee miti akka karoora Waaqayyootti anis karaadhuma kanarra kanuma kan wal fakkaatu irraan dubbadha. Badaawwannaa jajjabaa hin dubbadhu garuu haa ta'u malee garuu Waaqayyo immoo hin dubbata. Karaa tokkos karaa biraas jedha sagalee Waaqayyoo. Namni garuu hin hubatu jedha. Waaqayyo hubannaa nuuf haa laatu. Wantuma iddii dhalanne yookiin immoo iddii gara gooftaa dhumne nutti dubbatamu kan hin hubanne baay'ee qabna. Yeroo baay'een dhageenyaa guyyaa guyyaatti dhageenye garuu waan hin hubanneef badaa jireenya keenya keessatti iddoo hin qabu. Tarii kanaaf ilaata har'a Waaqayyo waanuma sasalphaa nutti dubbachuu barbaade. Asirratti har'a waa'ee maalii dubbachuun barbaade yoo jettanii waa'uma macaafa qulqulluu kana isa lubbuu keenyaaf dawaa ta'e kana dubbachuun barbaada. Innis maalinni macaafa qulqulluu kana lubbuun keenya akka isheen gabii argattu akkamittiin walitti fiduu dandeenya yoo jenne macaafa qulqulluu guyyaa guyyaatti dubbifachuun faayidaa maalii yookiin bu'aa maalii nuuf qabaa kan jedhu irratti ilaala. Maaliif nun immoo warra lubbuu keenyaaf gatii guddaan kaffalame warra gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti dhufee nuuf du'e immoo Waaqayyoo nutti dubbata jira. Waaqayyo har'a biyya lafaa irra deemeen dubbatu. Namoota akka inni itti dubbatu fedhanii hin dubbata. Arrabni keenya an Waaqayyooti, sammuun keenya, miilli keenya, harki keenya, birriin keenya illee kan Waaqayyooti. Har'a nama beela'ee karaarra ciisu tokko dhaqee waan tokko bitee yoo nyaachise Waaqayyo anaan namicha sana nyaachise jechaadha. Malee Waaqayyo har'a gadi dhufeeti namicha sanaa birrii kennee dhaqee nyaata laatuuf. Akka kanatti jechaadha. Kan hojjetu Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo immoo nama dirqisiisee hin hojjetu. Namni barbaadee jaallatee yoo isaaf duukaa bu'e malee Waaqayyo nama dirqisiisu baay'ee. Yeroo tokko namoota yoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhatte malee jennee yerootti uumee qabnu jira. No. Facaasaa'edha. Sagalee Waaqayyoo maleeti dirqisiisaa dhaqaati itti maati gooftaa fudhachiisaa no. Waaqayyo garuu yoo fedha isaa ta'e jireenyuma keenyaan iyyuu nama itti lallabuu danda'a arraba keenyaan itti hin ta'in. Isa arrabaatu hin ta'in isa jireenyaati dubbii guddaa kan qabu waan ta'eef maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gara dubbii koo har'aatti yoo dhufee maaliif macaafa qulqulluu kanaaf iddoo kenninaa laata? Yookiin immoo torbaniin akka kanatti walitti dhufnee dhuma duwwaa sagalee Waaqayyoo dhageenyee yoo galle lubbuu keenyaaf nyaata gaarii ta'a laata yookiin gahaa ta'a laata kan jedhu irratti yeroo baay'ee na yaadaa ture. Maaliif
waa'ee sagalee waaqayyoo isa jiraataa kana wallaaluutiin namni yeroo baay'ee hin burjaajii guddaa keessa deddeebi'a. Waaqayyo nu haa gargaaru. Eeyyee. Yesus Kiristoos gooftaa keenyaa fi fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee fudhachuu waan tokko haa ta'u malee inni gahaa miti. Kana jechuun fakkeenyaaf qotee bulaan tokko har'a dhaqee bokkaan har'a roobee bor midhaan facaasee boqqolloo haa taatu midhaan sun yoo biqile bokkaan sun yoo itti caame midhaan godhachuu danda'a boqqolloon sun godhachuu hin danda'u hin goga. Akkasii jechaadha. Namoonni waaqayyoo karaa adda addaa sagalee waaqayyoo hin facaasu gaaf tokko dhaqee iddoo tokko irratti hin biqila. Hin biqile jechuun namni sun gara gooftaa Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuusaa fi gooftaa isaa godhatee fudhatee jechuudha. Har'a ani gooftaa Yesus Kiristoosiin fudhadhee lubbuun koo fayyiteetti jechaadha. Lubbuun koo kun nyaata hin argattu taanaani hin duuti malee deebitee duuti malee ija godhachuu hin dandeessu. Hin guddattu jechaadha. Hin quucarti jechaadha. Aramaan itti baay'ata jechaadha. Akkuma baay'een keenya ijoollee qotee bulaa yoo taane beektu lafa tokko dhaqanii hammuma baqaqsanii hammuma dhaqanii midhaan facaasaniiti callaa gaarii kennuu danda'u yookiin ciruma badaa yookiin quucaraa yookiin immoo aramaadhaan liqimsamee achumaan bada jechaadha. Suuta bada jechaadha. Akkasii jechaadha. Namni tokko gara waaqayyootti iddii dhufee booddee sagalee waaqayyoo barachuu bira darbee namoota waaqayyoo irraa dhagahuu duwwaatu hin ta'in abbaan namichi inni gara waaqayyootti dhufe sun immoo wanna godhu qabaa jechaadha. Macaafa qulqulluu kana qo'achuun maaliif nu fayyada yoo jenne inni takka yookiin immoo guyyaa guyyaatti sagalee waaqayyoo dubbisachuun maaliif nu barbaachisa jenne akkatti waaqayyoof abboomamnee jiraannu nutti agarsiisaa jecha. Maaliif sagalee waaqayyoo hin beeknu taanaani wanta waaqayyo nurraa barbaaduu fi wanta waaqayyo nurraa hin barbaanne beekuu hin dandeenyu. Kun immoo waldaarraa yookiin yeroo hundumaa namarraa dhageenye bira gahuu hin dandeenyu. Maaliif sagalee waaqayyoo galaana guddaadha waan ta'eef inni namarraa dhageenyu, inni nutti lallabamu, inni namoonni nu barsiisanu akkuma jirutti yoo ta'e kun immoo akka ayyaanni waaqayyoo nu baay'atetti ofii keenya hin dhamaanu taanaani ija ga'aa godhachuu hin danda'u yookiin immoo hafuurattis guddachuu hin dandeenyu jechaadha. Akkuma sila jedhe ija barbaada abbaan dhimmaa sun nuyi kan ofii keenyaa miti jechaadha. Akkuma sagalee waaqayyoo jedhutti nam tokko iddii gara gooftaa Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuusaa godhatee dhufeeti gooftaa Yesus Kiristoos gatii guddaa itti baasee akkuma sila faarfannaa keessatti dhaggeeffachaa turre lubbuun keenya bitamteetti jechaadha. Inni nu bite sun immoo ija nurraa barbaada. Lubbuun sun kunuunsa barbaadde jechaadha. Nyaata barbaadde jechaadha. Nyaanni sun immoo nyaatuma akkuma foon keenyaaf guyyuu guyyuutti nu barbaachisu sagalee waaqayyoo sana yoo nyaanne akkamittiin abboommii waaqayyoo keessa akka deddeebinu akkamittiin karaa waaqayyoo irra akka deemnu nu barsiisa jechaadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Yaa obbolootan koo yoo dhuguma beelofne sagalee waaqayyoo yoo dhuguma lubbuun keenya waaqayyoon dheebotti ta'e akkuma sila warri faarfattoota nutti himaa turan sun warri waaqayyo isaaniif gale immoo yaa lubbuu koo waaqayyoo waaqessi lubbuu sunigaa gatii guddaa waan itti kaffalamee fi sirriitti kunuunfamtee nyaachuu qabdii jechaadha. Yoo ta'uutii baate karaarraa kaatti jechaadha. Isa waaqayyo biraa ta'eef isa waaqayyo biraa hin taane beekuu hin dandeenyu jechaadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Sagalee waaqayyo keessaatii baay'ee kanaa maal jedhaa fakkeenyaaf Ximootiyoos isa lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 akkas jedha. Waan hundinuu geggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leenjisuudhaaf
dhimma ni baasaa jedha. Namni waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u ni godha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaa sagaleen waaqayyoo kuni dubbiin waaqayyoo yookiin macaafni qulqulluu kuni sagalee waaqayyoo waa ta'eef inni nu barsiisa, balleessaa keenya nu hubachiisa, nu qajeelcha, qajeelummaatti illee nu leenjisuudhaafis dhimma ni baasa. Namni waaqayyoo waa gochuu kan danda'e hojii gaarii hundumaattiifis kan qophaa'e akka ta'u ni godha. Sagalee waaqayyoo guyyuu guyyuutti ofii keenyaaf hin dubbisannu taanaani warra kana beekuu hin dandeenyu yookiin immoo qajeelfama jireenyaa kanarraatii hin kaanna jechaadha. Ituu waan gaarii goone waan gaarii waan goone nutti fakkaatuti karaa waaqayyoorraa kaannaa jechaadha. Kanaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15-16 yoo laalle Yesuusis itti fufee isin yoo na jaallattan abboommota koo ni eegdu. Ani abbaa nan kadhadhaa inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif ni kennaa jira. Inni namaaf dubbatu kun gooftaan hafuura qulqulluu mootigaa akkuma sila isinitti hime nyaanni isaa sagalee waaqayyooti. Namni yeroo yerootti sagalee waaqayyootiin hin guutamu taanaani ituun jaallatiin sagalee hafuura xuraa'aatiin guutamaa jechaadha. Maal jedhu abbootiin keenya fardi hammuma nyaatu kaataa jedhan. Fardi beela'ee dhaqee biyya keenyatti namni fardaan walii ari'a iddoo biraas akkasuma ta'een beeku. Durri ijoollee taanee yeroo gaafa ximqataa baay'ee hawwina deemuuf namoonni wal ari'anii wal oleedhaan wal rukutu yookiin akka eebootti darbatanii wal waraanu. Innis farda isaa sirriitti leenjifatee dhufe yeroo hundumaa isatti darbatamutu ofirraa qolata. Darbatee sin dhabu jechaadha. Foon namaa foonii fi hafuuraadha jireenya keenya keessa kan jiru. Namni nama hafuuraatis nama fooniitis. Foonii fi hafuurri wal mormuu jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu. Haa ta'u malee garuu isa sirriitti qallabametu mo'aa jedha. Anarra gooftaa fudhadheera jedhee waa'ee sagalee waaqayyoo dubbisachuu dhiisuu isa namoonni barsiisan umaa gurratti kennuu dhiisee umaa akkas fakkeenyumaaf namni pheenxeedha kanaan jedhaniif duwwaan deddeebi'a taanaanii dubbittiin gaafatti adda baatu jira jechaadha. Namni ituma hin beekin ituma pheenxeedha jedhanuu yeroo inni waan biraa keessa galu argina. Waaqayyo haa gargaaru. Kanaaf lubbuun keenya nyaata barbaaddi jechaadha guyyuu guyyuutti akkuma foon keenya barbaadu. Lubbuu keenya of keessatti miina taanaani hafuura keenya yeroo hundumaa qabdina wanta biyya lafaa kana duwwaa ariina yoo ta'e waa'ee waaqayyoo lafa keenyatti lubbuu lammata immoo qabxii lammataa irratti immoo macaafa qulqulluun nyaata hafuuraatti itti guddannudha. Nyaata guyyaa guyyaatti nu barbaachisudha. Akkuma sila dubbachaa ture egaa waan hundumtuu karaa adda addaa yoo dhufu malee waan hundumtuu lubbuu irratti wal geessee jira. Sababni isaas gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanatti kan fide lubbuu isaa dabarsee akka nuuf kenne kan godhe yookiin badhaadhumnee sooromnee gammachuudhaan biyya lafaa kanarraa akka jiraannu tun ta'ini bara baraan isa wajjin akka jiraannuufi. Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Yesuus garuu deebisee caafata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafameera jira jedha. Namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu. Akkuma foon keenya guyyuu guyyuutti nyaata barbaadu, dhugaatii barbaadu, sagalee waaqayyootti guddachuudhaaf immoo kadhannaa fi sagalee isaa guyyuu guyyuutti nu barbaachisaa jechaadha. Guyyuu guyyuutti sagalee waaqayyoo hin dubbisannu taanaani namoota waaqayyooti yookiin immoo pheenxeedha ofii jechuu hin dandeenyu. Sababni isaas hafuurri keenya nu keessatti du'aa yeroo deemu hafuurri inni biyya lafaa foonii kan seexanaa immoo nu keessatti wal horuu jalqabaa jechaadha. Suutuma suuta. Mucucaata suutuma suuta mucucaate nu keessaa ba'aa waan ta'eef. Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2-3 irrattis akkas jedha. Akka mucooliin reefuu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf itti guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuura isaa haxxummaan keessa hin jirre
akka aannanii sana dharra'aa. Isin gaarummaa gooftaa mi'eeffattaniittu yoo ta'e kana ni gootu jedha. Dharra'aa. Maal? Nyaata, mucoolii asirratti gaalaalaa. Iddoo tokkotti maal jedha sagalee Waaqayyoo keessaatti isin yeroo hundumaa mucaadhaa aannan barbaaddu sadarkaa lafee caccabsuurra iyyuu hin geenye. Yaa obboloottan koo mana Waaqayyoo keessa bara dheeraa jiraachuu miti. Waaqayyoo ijoolleen isaa akka guddattu barbaadu malee bara baraan akka taanu barbaadu. Namoonni baay'ee dhugaa dubbachuuf kaanaanii Waaqayyoo wajjin ofii isaanii waliin beekan, Waaqayyoon kan beekan karaa namaati. Dhugaadha, dharra'uun baay'ee barbaachisaadha. Garuu bara baraan mucaa ta'uun barbaachisaa miti. Kan mucaa nama godhu bara Waaqayyoo baratti gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu ofii fudhatanii ilaalan miti. Lubbuun keenya guyyuu guyyuutiin hin soorrattu taanaan nuyi waggaa 50 duraas gooftaa fudhannee har'as gooftaa fudhannee garaagarummaa hin qabnu jechaadha. Akkuma jalqaba irratti dubbanne egaa lubbuun nyaanni hafuuraa sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo kana immoo guyyuu guyyuutti nyaachuu qabna jechaadha. Wantoonni akka nuyi sagalee Waaqayyoon dubbisan akka noona Waaqayyoo wajjin wal duukaan deddeebine warri godhanii akka nuyi guddanne nu godhu. Akka nuyi waa'ee Waaqayyoo kana iddootti hin kennine akkuma qodaa cabaatti gad darbatu jechuun namoota tokko tokkotti waa'ee Waaqayyoo kun qodaa'uma cabee gatame ta'eera jira sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko. Waaqayyoon haa oolu. Sagalee Waaqayyoof iddoon kenninu taanaan obboloottan koo nuyi Waaqayyoo waaqessina Waaqayyoo wajjin taana jennee dubbachuun nutti ulfaata. Nama yookiin immoo mee namoonni fakkeenyaaf namoonni hojii halaqaa qabdan mee ilaalaa halaqaa keessan bira dhaqxanii waan inni isin barbaadeef dhaggeeffattanii gaaffii inni isin gaafateef deebistu malee halaqaa keessan sana bira deemtaniiti waan biraa waan dhuunfaa keessanii waan halaqaa sana hin ilaallanne namni hojjetu jira jedhee yaadu. Baay'ee keenyatti garuu kadhannaas yoo ta'e sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuus yoo ta'e namni Waaqayyoo fi hammam akka inni iddoo kennee ulfina kennee isa Waaqayyo karaa namoota isaa namatti dubbatu hammam iddoo kennee hamma dhaggeeffannu Waaqayyoo fi nu duwwaatu beeka. Waaqayyo jaalala sodaatu hin ta'in jaalala Waaqayyoo irraan kan ka'e waan Waaqayyo karaa nama barbaade haa dubbatu hammam akka iddoo kennineefiiti akka dhaggeeffannu waan hin beeku. Achirraati ka'aa jechaadha. Nama sodaatinaadha sagalee Waaqayyoo nama ulfina laatinaan jedhu. Haa ta'u malee garuu ani nama Waaqayyo caalaan sodaadha taanaani Waaqa isa dhugaa waaqessaan jiru miti jechaadha. Waaqa tolfamaa yookiin immoo namni immoo Waaqa kooti. Namni nama sodaatu abaaramaadha sagalee Waaqayyoo. Kan si sodaachisuu fi kan si naasisu Waaqayyo duwwaa ta'uu qaba. Ani namaaf Waaqayyo booddee hiriiruu qaba. Waaqayyo dursa isa jalqabaa argachuu qaba. Achii booddee abbaa barbaade haa ta'u, mucaa koo haa taatu, haadha manaa koo haa taatu, inni isheen dhaabattu Waaqayyo booddee ta'uu qaba. Har'a garuu kanaa miti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Har'a namni birrii 5 jedheeti obboleessa isaa ajjeesa. Yookiin immoo waanuma gatii hin qabneef jedhee soba. Waanuma gatii hin qabne, waanuma yoo sobuu baates faayidaa tokko kan ittiin arganneef jedhee. Yookiin immoo waanuma faayidaa takka irraa hin arganneef jedhee ganamaa kaasee hamma galgalaatti yeroo isaa irratti guba. Haa ta'u malee sagalee Waaqayyoo masmara tokko dubbisatee daqiiqaa tokko Waaqayyo wajjin haasa'uudhaaf yeroo hin qabu. Garuu immoo pheenxeedha. Garuu immoo tajaajilaadha. Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 35 irratti akkas jedha. Yommus Yesuus
ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u kananatti amanus matumaa hin dheebotu jedha. Akkuma sila waa'ee lubbuu dubbachaa turre namni isa wajjin yeroo yerootti harka koona qabiyaa Waaqayyo jedhee isa wajjin deddeebi'u inni boqonnaa qaba jechuudha. Lubbuttiin isa dhiphistu. Lubbuttiin uumaa ishee wajjin wal argiteetti jechuudha. Akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu foon keenya maalirraa dhufe biyyoorraa dhufe jedha. Lubbuunoo Waaqarraati jedhee hafuuratti baafate jedhami sagalee Waaqayyoo. Lubbuun sun kan isheen gabii argattu, kan isheen aara galfii fi boqonnaa argattu yeroo gooftaa ishee wajjin wal argattu jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Guyyaa guyyaatti sagalee Waaqayyoo nyaachuun sadaffaa irratti immoo ogummaa fi ogummaa ittiin jireenya keenya yookiin immoo qajeelfama jireenyaa ogummaa ittiin jireenya keenya gaggeeffannu nuuf kenna. Ogummaa isa waaqarraa isa biyya lafaa miti. Yeroo tokko akkuma isinitti himee ture self help yookiin immoo wantoonni kitaabonni biyya lafaa kanarratti kan waa baay'ee nama gorsan jiru. Waa'ee ijoollee guddisuu, waa'ee gaa'ilaa, waa'ee biizinesii hojjechuu, waa'ee fayyaa, waa'ee gosan qabu. Keessumaa biyya Ameerikaa duwwaatti biliyeena 15 baa kitaaba kana bitachuutiif. Waggaa tokkotti jecha. Jarri sun garummaan qaban. Garuu kan nama gaddisiisu jarri sun nama geddaran, humna qaban. Sagalee Waaqayyoo garuu nama geddaruuf humna qaba. Ogummaa namaaf laata akkamittiin akka biyya lafaa bara keessummaa keenya kana gidiraaf dhiphina isaa mo'annee keessa dabarru immoo qajeelfama nuuf laata. Gaayidii nu godha jecha. Faarsaa Daawit boqonnaa 119 lakkoofsa 105 beenna baay'een keenya akkas jedha. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha, daandii koorrattis ni ifaadha. Sagalee Waaqayyoo ibsaadha. Ijoollee ifaatiif. Namni dukkana keessaa waa meeqatti bu'eeti caccaba. Ijoollee baadiyyaa turre beekna. Yeroo manaa baanee horii ilaaluu yookiin immoo manaa baanee godoo bira buluudhaannu yeroo meeqa gufannee yookiin mukatti buunee yookiin karaarraa jallannee keessumaa halkan yeroo dukkanaa'u beekna baadiyyaa biyya keenyaa ibsaan hin jiru. Namni yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo nyaati alanfatu wanta fuuldura isaarra jiru kan ulfina Waaqayyoof hin taane irraan gora jechaadha. Boolli yoo jiraate iyyuu irraa gora. Sababni isaas ifaadha jechaadha. Beeka jechaadha. Maalli hirkabiramitti akka isa geessu beeka jechaadha. Wantoonni calaqqisan hundumtuu gaarii akka hin taane beeka jechaadha. Wantoonni dubbataman hundumtuu dhugaa akka hin taane hubata jechaadha. Ifa namni ibsaa keessa deddeebi'u hin gufatu. Warra dukkana keessaa garuu waa sagalitti bu'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ogummaas namaaf laata. Ogummaan immoo baddaarraa dhufa. Waaqayyo biraatti namaaf kennama. Kanaaf lubbuun keenya guyyuu guyyuutti sagalee Waaqayyoo yoo argatte foon keenya illee sirriitti akka gaggeeffamnu gargaara jecha. Qabxii arfaffaa irratti immoo nagaa fi jajjabina nuuf laata sagalee Waaqayyoo. Guyyuu guyyuutti gaaf tokko duwwaa dubbisannee miti yookiin waldaatti gaaf tokko duwwaa dhufnee dhaggeeffannee gallee miti. Yeroo tokko tokko sagalee Waaqayyoo nuun galuu jenna. Sagalee Waaqayyoo garuu sagalee Waaqayyoo isa baay'ee galaana guddaa ta'e kana hunduma isaa akka gadi fageessinee beeknu miti. Garuu ittuma geessanitti deddeebi'aa jira. Waaqayyo wanta nuyi hin beeknetti nu gaafatu. Isa nuyi itti beeknuuti irraa jallannu yookiin immoo jireenya keenya akka inni guddannu barbaanna taanaan sagalee Waaqayyoo dubbisanna hafuurri Waaqayyoo garuu fedhii qabna taanaan inuma nuu ibsa.
tarii akka namoota waa'ee warra teoloojii baratanii sagalee waaqayyoo sirriitti qo'atanii bira ga'anii ta'uu hin qabnu yookiin immoo paasterii lubaa yookiin maal ta'uu hin qabnu garuu idduma geenyetti gooftaan hafuura qulqulluu nu isa dheebonna taanaan inni hinuma nuuf gashaa yommuu nuuf gale sanatti akka deddeebinu barbaada malee nuyi sagalee waaqayyoo kana dhibbaa dhibbatti dhuunfanne sammuu keenya keessatti shamaddanne miti. Hammuma nuuf gale, hammuma nuuf danda'ame, hammuma beeknu, hammuma inni nuuf kenne maqaan waaqayyoo eebbifamu. Garuu fedhiin keenya hammam isa beelaa, fedhiin keenya lubbuun keenya hammam isa dheebotti, lubbuun keenya sana yeroo isa argatu immoo hammam tasgabboofti akkuma faarfattoonni sila jechaa turan sana. Faarsaa Daawit boqonnaa 9 lakkoofsa 50 irraati maal jedhaa? Wanta ati jette lubbuu anatti ni deebisa. Kunis yeroon gad deebi'utti jajjabina kooti jedha. Yaa obboloottan koo lubbuun keenya nagaa qabdi taanaan, lubbuun keenya boqonnaa qabdi taanaan, lubbuun keenya uumaa ishee wajjin wal argiteetti taanaanii wanti biyya lafaa kanarratti fiizikaalii nutti ta'u badaa nun dhamaasu. Ol ba'uuf gadi bu'uun kun badaa nun dhiphisu jechaadha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Nagaa qabdi jechaadha rakkinuma keessa teesse. Yeroo tokko nama rakkina sarara ga'e yeroo dhageessanii baay'eetti sirraasuu danda'a. Garuu nama sanatti uumaan fakkaatu. Waggaa lamaan kana ta'een beeku yeroo tokko obboleettii tokkotu dhugaa baati waa'ee biyya keenya irraati. Waggaa 3dhaa an dhukkubsattee waggaa 3 guutuu ofiisheef dandeessee mana fincaanii nattu, ofiisheetiif dandeessee ol jetteen teessu, ofiisheetiif dandeessee nyaattu. Garuu maal jetti obboleettiin kuni waaqayyoon guddaa godheen galateeffadha. Maal yennaa mana fincaanii nageessaa dambeela nyaata naa kennaa jechuu waan hin danda'eef ani waaqayyoo kanumayyuu waan nannoowwanii baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Argitanii obboleettiin kuni lubbuun ishee fayyaa qaba jechaadha. Foon ishee haa botutu iyyuu malee. Akkasidha yaa obboloottan. Lubbuun keenya garuu nagaan qabdu taanaanii warqii irra ciisnees, daaraa keessa ciisnees garaagarummaan qabu lubbuun keenya gabii qabdi taanaan, nagaa qabdi taanaan, jajjabina qabdi taanaan waaqayyoon waa gargaaru yaa obboloottan. Faarsaa Daawit 19:28 irrattis akkas jedha. Ani gaddarraa kan ka'e taa'ee nan boo'a. Ati akka dubbii keetti ol lakaasii jedha. Argitanii gadda keessa jira. Garuu akka dubbii keetti ol lakaasii. Yaa obboloottan koo sagalee waaqayyoo yoo beenne malee koo maal jennee akka kadhannu nu rakkisa. Namni waaqayyoo Daawit kun beekaa jechaadha. Sagalee waaqayyoo sirriitti beekaa jechaadha. Hojii waaqayyoo barasaa guutuu waaqayyoo wajjin deddeebi'ee jira. Yoo cubbamaa ta'es dafee waaqayyo isaa fuulduratti qalbii jijjiirratee. Kanaaf waaqayyo nama akka garaa koo waaqayyo nama akka garaa isaa nu haa godhu obboloottan koo. Kadhannaa dhumti keenya dubbii waaqayyoon beennu taanaanii faallaa isaa kadhachuu dandeenya. Yookiin akka fedha waaqayyootti illee kadhachuu hin dandeenyu. Faarsaadhuma Daawit 19 kana keessatti 65 irratti akkas jedha. Warri seera kee jaallatan sun nagaa guddaa qabu. Wanti isaan gufachiisu hin jiru. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Namni sagalee waaqayyootiin guutame yaa obboloottan koo bubbeen biyya lafaa kun isaan sochoosu jechuudha. Dhimma isaan qabu. Maal jedhan ijoollee qoree sun dhimma hin qabnu lafti yoo gaggalagaleeyyuu wanta barbaade yoo ta'eyyuu namni akkamitti dhimma qabaachuu dadhabame lafti yoo gaggalagale yoo lubbuun isaa boqonnaa qabdi yoo lubbuun isaa waaqayyootti dhibbaa hirkatte malee.
har'as wanti biyya lafaa kanarratti ta'u muraasa taanaan akkuma warra waaqayyoon hin qabne nuyis irriba malee bulla taanaan bor maal taana akkam taana jennee ammayyuu lubbuun keenya badaa beelarra jirti jechuudha. Lubbuun keenya kanaaf nyaata ishee barbaachisu yeroo yerootti kennuun barbaachisaadha. Torbanitti al tokko duwwaa miti guyyaa sanbataa dhufnee asitti sagalee waaqayyoo dhaga'uu galu guyyaa guyyaatti nu barbaachisa. Ta'uu baannaan nagaa qabaachuu hin dandeessu lubbuun keenya. Akkasuma foon keenya deddeebi'a malee keessi keenya boqonnaa hin qabu nagaa hin qabu jechaadha. Waaqayyo nu gargaara. Qabxii shanaffaa irratti immoo sagalee waaqayyoo guyyaa guyyaatti dubbisachuun keenya abdii fi fayyina nuuf laata. Abdii nu torachaa. Abdii. Faarsaa Daawit 130 kana boqonnaa 5 irratti maal jedha? Ani waaqayyoon abdadhee nan eeggadha. Lubbuun koo ni eeggatti. Dubbii isa abdiidhaan nan eeggadha. Ani waaqayyoon abdadhee nan eeggadha. Lubbuun koo ni eeggatti. Beektika dubbiin lubbuu waaqayyo biraa malee dhuftu furmaanni isaa. Dubbii lubbuuti akkuma sila dubbachaa ture gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanatti dhufee akka gidiramu, akka du'u, akka salphatu, akka ajjeefamu kan godheyyuu kana waan ta'eef. Sagalee waaqayyoo nuuf abdii keenya jecha. Lubbuu keenyaas hin eeggatti. Eeggattee immoo qaanoftu. Dhugumaan barbaadanii warri waaqayyoon dhabanii jiran. Tarii pheenxee taanee beela'uu dandeenya, daaruu dandeenya. Biyya lafaa kanarratti iddoo dhabuu dandeenya. Haa ta'u malee waaqayyoo biratti garuu iddoo qabna. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf abdii keenya jecha. Fayyina keenyas. Faarsaa Daawit kana keessaa 143 irraas maal jedhaa? Dubbii dhugaa matumaa ana duraa hin fudhatin. Anoo wanta qajeelaa ta'e si duratti fudhatame abdiidhaan nan eeggadhaa jedhamas. Abdiin namaa yaa obboloottan koo waaqayyo biraa malee iddoo biraan jiru. Abdiin keenya mootota keessa hin jiru. Abdiin keenya biyya nu jiraannu hin jiru. Abdiin keenya firoota keenya yookiin beekumsa keenya, ogummaa keenya, barumsa keenya yookiin tajaajila keenya keessa hin jiru. Abdiin keenya waaqayyo harka jira. Namoonni baay'een kaddaa keessumaa namoonni biyya keenya irraa gara Awurooppaa fi gara Ameerikaa kana yeroo dhufan waa'ee waaqayyoo kuni qodaa cabaa isaan harkatti ta'a. Warri kaleessa biyyatti abidda buusanii yeroo gara akkas biyya guddatan kana dhufanii waa'ee waaqayyoo kuniyyuu badaa ittoo isaanii daawwummaa. Niko akka biyya sanaatti akkam goone jiraan asikoo yeroo qabnu asikoo biyya sulxaanee guddateedha jedhu namoonni tokko tokko. No. Inni kaleessa daaraa keessatti wal barrisan Yesuus koo amma isa bira deemutti ani gadi lakkisu. Ani waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyo anaan biyya hedduu na agarsiiseera. Haa ta'u malee garuu ani akka Yesuus koon argadhe. Ardii biyya lafaa kana keessaa Awustiraaliyaa fi Laatiin Ameerikaa malee kan hin argine hin jiru. Yaa obboloottan koo iddoo waaqayyoo kan nu bu'e hin jiru. Kanaaf isa wajjin yeroo hundumaa walitti dhufeenyaa qaban. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Abboommiin kee inni ani jaalladhu garaa na ciibsaa. Faarsaa Daawit 117 irraa akkas jedha.
torba lakkoofsa 14 faarsaa Daawit 14 moo maal jedha? Ati anaaf golgaa kooti gaachana kootis ani dubbii kee abdiidhaan nan eeggadha jedha. Walumaa galatti maalidha jechaadha sagalee Waaqayyoo abdiin keenya haaraa'uu hin danda'u sagalee Waaqayyoo wajjin guyyaa guyyaatti yoo wal quunnamte malee. Sagalee Waaqayyoo nuuf maalidha? Abdii fi fayyinaa abdii. Fayyinaaf immoo isa kami? Faarsaa Daawit 7 lakkoofsa 19:20 irratti maal jedha? Rakkina isin keessatti rakkina isaanii keessatti gara Waaqayyootti ni iyyatan yommus inni muddama isaanii keessatti isaan ni gargaare. Dubbii isaa ergee isaan fayyise. Boolla du'aa keessaa isaan ni baase jedha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Namoonni Waaqayyoo akkana jedhu sagalee Waaqayyoo kun abdiidhaan guute jedhu kakuu baay'ee of keessaa qaba. Namoonni tokko gara kakuu 7,000 olii qaba. Haa ta'u malee garuu sagalee Waaqayyoo wallaaluu keenya irraan kan ka'e kakuu Waaqayyoo sana ufitti fidachuu hin dandeenye hin beeknu jecha. Kakuu jechuun maal jechuudha? Ani wanta gaarii malee waan namaa siif hin qabu. Ati mataa malee eegeen taatu waanuma akkasii kana jecha. Yoo eebba Waaqayyoo eebbumaaf duukaa deemna yoo ta'e isin rakkoo ofiisaa qaba. Haa ta'u malee foon keenyaafis hafuura keenyaafis qorichaa jecha. Garuu kan dursa argattu lubbuu keenya. Foon keenyaaf jennee Kiristoos duukaa buuna taanaanii bolottan koo waa'uma gufuuma xiqqootu irraa nu deebisa. Namoonni Kiristoos duukaa fiigan baay'een isaaniif galee natti hin fakkaatu. Warri kaan akka Kiristoos warra kaan immoo Kiristoos akkan argamne iyyuutti da'oo godhu. Baay'ee Zakkiyoos argitaniitu mini gabaabaa waan ta'eef karaatti Yesuusin argatu dhabe. Namoonni baay'ee duukaa didichu waan ta'eef. Garuu warri isaa wajjin didichan sun dhuguma Yesuus beeku. Dhuguma lubbuu isaaniif jedhaniitti immoo foon isaaniif jedhanii duukaa fiigu laata. Zakkiyoos isa cubbamaa Kiristoosin arguu barbaade muka yaabe. Inni fayyina argate. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Kan waamame baay'eedha, kan filatame garuu xinnoodha. Warri kaan Yesuusin dubbii jireenyaaf itoo hin ta'in eebbaaf duukaa fiigu. Warri eebbaaf duukaa fiigan immoo gaaf tokko deebi'uun isaanii nafu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Eebba biyya lafaaf jennee Kiristoos duukaa fuuna taanaan obbolottan koo achuma gara biyya lafaatti deebinee waliin dhoofnee miliyoonerii taanee borsi ol galuu wayya. Akkasika garaagarummaan qabu jechaadha. Qabxii 6 irratti sagalee Waaqayyoo guyyuu guyyuutti dubbisachuun keenya faayidaa inni nuuf qabu humna ittiin rakkina keessaa dandeenyee darbinu nuuf kenna. Ameen. Biyya lafaa kana keessatti rakkinni akka nu mudatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis dubbateera. Akka namoonni jedhan miti namni pheenxee ta'ee hin dhukkubsatu, namni pheenxee ta'ee hin rakkatu, namni pheenxee ta'ee makiinaa resentii moodelii oofuu qabaa, viillaa keessa jiraachuu qabaa, maali kuni no akkasiin jenne. Kanaaf itti ta'e maa gooftaa Yesuus Kiristoos maaliif dhufee du'aaree har'a namoonni baay'een hatanii sobanii waliin rukutanii waa meeqa argatu. Birrii baay'ee kan qabu koo warra pheenxee miti har'a baasuu. So birrii argachuuf taana maaliif Yesuus hin rakkisne? Maal jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irratti anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hundumaa isinitti hime biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaa ani biyya lafaa mo'eera jedhe. Ameen.
Rakkinni jira obboloottan pheenxee waan taaneef nu kubsannu pheenxee waan taaneef rakkannu pheenxee waan taaneef so indaa'u pheenxeetti caala rakkoon sagalee waaqayyoo tokko iddoo tokkoon dubbisa namni akkuma waaqayyootti jabaateeti lollillee akkuma kanatti jabaata jedha. Kanaaf pheenxee waan taaneefi rakkoon nun qunnamu yookiin immoo hin sooromna jechuu miti. Rakkinoonni kun amala adda addaa qabu obboloottan akkuma beektan namoonni amantii isaaniitiif ari'amuu danda'u. Yesuusumatti waan ari'amaniif, Yesuusumatti waan amananiif. As keessa jirtu namoonni baay'een nan beeka waanuma gooftaa fudhataniif sanyiin keessan sin jibbee ari'amtanii gatii guddaa warri kaffaltan. Sin jabaadhaa waaqayyoo hunduratti garuu iddoo guddaa qabdu. Ameen. Bubbee jireenyaa hedduutu jira. Guyyaa guyyaatti kan ijoollee waaqayyoo rakkisu. Bubbeen kun amala hedduu qabaachuu danda'a. Dhukkubsachuu danda'a, rakkachuu ta'uu danda'a, beela'uu ta'uu danda'a, daaruu ta'uu danda'a. Waa meeqa? Qormaata waaqayyoo biraa dhufuus ta'uu danda'a. Waaqayyoo koo nu qoraama obboloottan kun amantii keenya laaluuf. Yookiin immoo wantuma ulfina isaaf hin taane takka nurraa muree gatuudhaaf. Beektu minni wantoota maayiraanii afaan keenyaan hin beeku warri isaa wanta tirfaan jedhan kana beektu minni keessa keenya jira. Gatiin qabu. Garuu wanta gatiin qabne kana muranii gatuu fi just operation gochuun dirqamadha. Yesuusis akkasiin godha jechaadha yeroo tokko tokko waaqayyo. Yeroo tokko tokko waaqayyoon mootii rakkinni burcuqqoo waraqatii isaati amma fakkeenyaaf raaf ani ulfina waaqayyoof hin taane kan waaqayyootti hin tolle tokko tokko isa sana nurraatii amma namoonni tokko tokko of tuulummaa isaanii sana irraa kutuuf jedhee waan tokkotti gadhiisa. Kan biraa immoo sababa cubbuu keenyaafis dhufuu danda'a. Kana hundumaaf dawaadha jechaadha. Hin jabeessee dhaaba. Namnis dubbii waaqayyootti qabamu guyyuutti namni guyyaatti dubbii waaqayyoo kana sirriitti duukaa bu'uuti. Iddoon gadhiisu jechaadha rakkinoonni kun yoo dacha'aniitti dhufaniyyuu. Waaqayyoof galanna ta'u. Namni lubbuun isaa boqonnaa qabdu gaa rakkinoota kana hundumaaf iddoon laatu. Namoonni lubbuun isaanii waaqayyo wajjin walitti maxxante gaa rakkinni jiraate jedhanii Yesuus wajjiniin waliin lolan waaqayyo wajjiniin addan ba'an. Rakkinoota kana hundumaa keessa akkuma sagalee waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhe ogeessonni baay'een mana isaanii dhagaarratti ijaaru jedhe. Warra dhagaarratti ijaaru warri ogeessi sagalee waaqayyoo keessaa warri gowwoonni immoo koratarratti ijaaru. Inni koratarratti ijaarame suni qilleensuma xiqqoo qilleensi suni gaaf tokko beela'uyyuu ta'uu danda'a. Namoonni gaafuma tokko beela'anii waaqayyoon ganan jiraachuu danda'u obboloottan. Annan beeka bara jireenya kootti namootuma jaalalleen isaanii gantee Yesuusin ganan lakkoofsan qabanii. Yookiin immoo namoonni tokko tokko waldaadhuma keessa ari'amanii achumaan ari'amanii kan hafanis lakkoofsan qabanii. Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkamitti akka nutti dhufu hin beeknu. Yoo sagalee waaqayyoo kana guyyuutti nyaanne malee wantoota kana bira darbuu hin dandeenyu. Faarsaa Daawit dhibbaa fi 19 lakkoofsa 28 irraati maal jedhaa? Ani gaddarraa kan ka'e taa'ee nan bu'aa ati akka dubbii keetti ol na kaasta. Silas kana dubbiseen ture. Itaanii maal jedha amma immoo faarsaa Daawit dhibbaa 19 lakkoofsa 71 seerrata kee akkan barutti rakkifamuun anaaf gaariidha. Ameen. Seerri inni afaan kee keessaa ba'e warqee fi meetii
guroo kumaatamarra anaaf wayyaa jedha. Amen. Lootan koo namni waaqayyoon beeku yaa waaqayyo maaf na rakkiste jedhee waaqayyo irratti hin gungumu jechaadha. Yaa waaqayyo ati kanaa maal na barsiisuuf jette. Baay'ee saba Israa'elii waaqayyo lafa gogaa keessatti kan hambise yeroo hundumaa hin gungumu. Ati kana nu dhowwatte, ati kana nu dhowwatte, ati kana nu dhowwatte jedhu malee isa waaqayyo isaaniif godheef gaaf tokko isaanii galateeffatu argitanii beektu. Hin galateeffatan. Hin gadde bakka waaqayyo. Faarsaanuma Daawit 1992 amma 93 maal jedha? Seerri kee utuu garaa ana hin ciibsine ta'e ani rakkifamuu kootiin nan balleeffaman ture. Isaaniin lubbuu waan natti deebifteef ani bara baraan ajaja kee hin irraanfadhuu jedha. Argitanii? Gara isaatti fide jechaadha. Rakkinichi isa balleessutu hin ta'in isa gara waaqayyootti isa guddisu ta'ee jechaadha nama waaqayyoo kana Daawitiin. Rakkinnii fi dhiphinni ana argate abboommiin kee garuu garaa na ciibsa. Abboommiin siif dhugaa ba'uu bara baraan qajeelaadha. Ati hubannaa anaaf kenni lubbuunis anatti ni deebiti jedha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Yeroon keenya baay'ee dheeratee fi qabxiilee sadan tokko jiru dubbadhee uuman darbaa eebbaa fi milkaa'inadhas. Amen. Milkaa'inni kun yaa obboloottan koo maateeriyaalii biyya lafaa kanaa miti. Lubbuun keenya rakkinuma keessatti boqonnaan qabaachuun ishee, lubbuun keenya Yesuus Kiristoositti maxxanuun ishee eebba caalu. Sababni isaas gatii guddaan kan itti kaffalame waa'ee lubbuttii sana waan taateef. Garuu kiristaanonni baay'een anuma dabalatee kana duwwaa eebba biyya lafaa kanadha kan nuyi barbaannu. Eebbinni waaqarraa kun badaa baay'ee keenyaaf hin galu. Yookiin immoo pheenxee kan taanes waanuma dhukkubarraa fayyineef, waanuma waan tokko kadhannee arganneef. Waaqayyo nu haa gargaaru. Faarsaa 119 lakkoofsa 2 Luqaas 11:28 dubbisachuu dandeenya. Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 7 waa'ee kanaa nutti hima. Inni qabxii 8ffaan dhugaa ittiin adda baafanna. Biyya lafaa kana akkuma beeknu waan baay'eedhaan laaqamee jira obboloottan kun. Amantii lakkoofsan qabu, doktiriinii yookiin seera amantii yoo ilaalle, barumsa sobaa yookiin immoo namootuma waa'ee waaqayyoo kana hin beekneen barumsa baay'eetu gaggeeffama. Isa kana waa'ee waaqayyoo hin beeknu taanaan waan ittiin adda baafannee dhugaasaaf sobasaa adda baafannu hin beeknu jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo isa namoonni waaqayyoo nu barsiisan itti daballee ofii keenyaa guyyuu guyyuutti hin dubbifannu taanaan mucucaannii kumnaa karaa waaqayyoo irraa kaanna jechaadha. Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 17 maal jedhaa? Dubbii kee dhugaadha, dhugichaan isaan qulleessi jedha. Yommus Yesuus Yihuudoota warra isatti amananiin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kooti. Dhugicha ni hubattu, dhugichi birmaduu isin ni baasaa jedheera. Wangeelaa boqonnaa 8 Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 irratti. Inni qabxii salgaffaan kun immoo cubbuu akka hin hojjenne nu hubachiisa. Namni sagalee waaqayyoo hin beekne, namni sagalee waaqayyoo wajjin keessummaa ta'e cubbuu fi isa cubbuun taane adda baasee beekuu hin danda'u. Dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qullaa'ummaatti eeguu danda'a? Akka dubbii keetti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuu ni danda'a. Eeyyee. Cubbuu akka hin hojjenne namni jireenyi isaa sagalee waaqayyootiin guutame
isa kamtu waaqayyo wajjin akka walitti isa buusu isa kamtu immoo waaqayyo irraa addan baasne hin beeku. Namoonni baay'ee waan baay'ee odeessu. Namoonni sobdoonni namoonni akka sagalee waaqayyootti tun ta'in bizinesii ofii isaanii hojjetachuuf jedhanii nu dhufaniiti karaa waaqayyoo irraa nu kaachisanii jira. Qabxii koo isa dhumaa yoo ilaalle immoo yeroo hundumaa lola hafuuraa irratti akka mo'annu nu gargaara jechuudha. Namoonni waaqayyoo yeroo hundumaa lolamu hafuuraa. Meeshaan keenya garuu sagalee waaqayyooti. Meeshaa ittiin ofirraa waraannu kan hin qabne taadhaan salphaatti mo'amnaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kana Qorontoos lammataa boqonnaa 10 lakkoofsa 3 amma 4 ilaaluu dandeenya. Walumaa galatti gaayoo asumatti dhaabariifama.